Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya akka kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraa isin biraan keenya jalqaba irratti hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee seenuuf fageenya xiqqoo irra jiraachuun dhagahame. Godinaalee baha Oromiyaatti mootummaan bilchiginnaa uummata irraan dararaa gahaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Deeggarsa lammiileen Oromiyaa uummata Booranaa hongeen miidhamaniif taasisee fi taasisaa jiru murni bilchiginnaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsaa jiraachuun beekame. Keessoon sirna bilchiginnaa diigamaa jiraatuun dhagahameera. Oduu biyya alaatiin Jeneraal Yuunaayitid Arab Emireet gochaa dararaatiin himatamuun pirezidaantii Interpool ta'uun filatame. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfuwaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee seenuuf fageenya xiqqoo irra jiraachuun dhagahameera. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Oromiyaa dhuunfachuuf lola taasisaa jiruun Oromiyaa bakkoota hedduu dhuunfachuun gara magaalota gurguddoo Oromiyaatti qabdutti imalaa taasisaa jiraachuun dhagahameera. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa magaalaa Naqamtee seenuuf fageenya kiiloomeetira 4 qofa irratti akka argamu maddeen amanamoo gabaasaa jiru. Waraanni mootummaa yeroo ammaa naannoo gandoota baadiyyaa dheessuun magaalattii baqataa kan jiru yoo ta'u tooftaan isaas woboon mata keessatti nu haleeluu kan jedhu irraa kan ka'e keessa beektonni dubbatanii jiru. Yeroo ammaa poolisoonni idilee magaalaa Naqamtee keessa sodaa waraana bilisummaa Oromootu nutti seena jedhu irraa kan ka'e waraanatti makamuun waraana bilisummaa Oromoo lolaa kan jiran yoo ta'u kaabinoonni ammoo magaalaa Naqamtee keessa gara magaalota birootti icciitiin imala taasisaa jiraachuu odeeffannoon hin jira. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee dhuunfachuu sochii taasisaa jiraachuun naannoo Finfinneetti magaalota argaman keessatti haleellaa raawwataa jiraachuunis beekameera. Godinaalee baha Oromiyaatti mootummaan bilchiginnaa uummata irraan dararaa gahaa jiraachuun jiraattonni dubbataniiru. Godina baha Oromiyaa kan taate Harargee bahaa keessatti yeroo ammaa mootummaan bilchiginnaa maqaa shanii deeggartu jedhuun uummata irraan dararaa gahaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Akka jiraatan kun jedhutti yeroo ammaa uummanni Oromoo naannoo kana rakkoo hammaataa keessa kan argamuu fi maqaa shanii jedhamu waraana mootummaatiin ajjeefamaa fi dararamaa jira jedheera. Mootummaan yeroo ammaa shanii deeggartu jechuun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaaman mana hidhaa magaalaa Harar keessatti hidhee dararaa akka jirus nuuf himeera. Mootummaan bilchiginnaa yeroo ammaa mana barnootaa irra deeme barattoota gara adda waraanaatti akka deemaniif doorsisaa jira kan jiru jiraatan kun kana madditti hojjetaan mootummaa mindaa isaa ji'a tokko akkasumas barataan tokko qarshii 200 hanga 500 raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa akka kennuuf dirqisiifamaa jiraachuu ni dubbata. Yeroo ammaa uummanni Oromoo naannoo kanaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriiree qabsoo isaa finiinsaa jiras jedhaniiru. Deeggarsa lammiileen Oromiyaa uummata Booranaa hongeen miidhamaniif taasisee fi taasisaa jiru sirni bilchiginnaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsaa jiraachuun beekame. Deeggarsa lammiileen Oromiyaa fi uummanni addiiwwan torbanii sababa hongeen miidhamaniif horsiisee bultoota Booranaatiif arjooman caasaan sirna bilchiginnaa godina Booranaa dabarsee raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jiraatu maddeen OFM himaniiru. Booranni hongeen miidhame lammiileen Oromiyaa fi uummata ardii torbanitti qarqaarsa taasifamaa jiraachuun beekameera. Gareen caasaa mootummaa godina Booranaa guutuu miidhamtoota hawaasa godinichaa diqqaa guddaa jaarsaa jaartii deeggartoota fi dargaggeettii tokkollee manatti akka hin hafin gara adda waraanaa duulaa namni duuluu didee manatti hafe ji'a tokko hidhama ammas miseensotaaf deeggartoota shaneeti jedhanii uummata sodaachisaa jiru. Uummata cinqii ulfaataa kana keessatti kufee jiru bulchiinsi godinichaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa maqaa jedhuun guutuu godina Booranaa tokkoon abbaa warraa hundatti qarshii raayyaa ittisa biyyaa deeggartan galchanii jiru. Maatii horsiisee bultoota kanneen hojjetaaf hojjettu manneen hojii mootummaa aanaalee godinichaa hojjetan hunda mindaa ji'a tokko deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa kan dirqama jechuun bulchiinsi godinichaa labsii hatattamaa labseera. Hojjetaan mootummaa kan mindaa ji'a tokko hin kenninee fi akkasuma hojjetaan biraa qarqaarsa raayyaa ittisa biyyaatiif hin kennine akka kun argame jaalatee odoo hin taane dirqamaan mindaa ji'a 5 adabama jedhanii sodaachisaa jiraachuun beekameera. Keessoon sirna bilchiginnaa diigamaa jiraachuun dhagahame. Kaampiin Awaash kan bara wayyaanee Oromoon ittiin dararaa ture amma namoota bilchiginnaa shakkamtoota jedhanii fi of keessaa baasaa jiraniin guutama jira. Akka maddeen OFM itti ibsanitti iddoowwan biroottis bifuma kanaan kan itti jiran ta'uu ni mul'isa. Kana malees humna addaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti kanneen gareen itti gaafatama isaanii bahatan hin jirre jedhanii shakkan bifuma saniin itti deemuuf moototiin bilchiginnaa itti jiraachuun beekameera. Sababaan isaanii dho'isaan deeggarsa yaadaa OLF fi TDF agarsiisaa jiru jedhan.
Kana malees namoota shakkinu kana lola irratti hirmaachisuu kennatu kisaaraa nurraan gahaa jira waan ta'eef calallee addaan baasuu qabna jechuun gareen olaanaan biltsiginnaa gungumaa kan jiran ta'uu maddeen keessoon itti dhiyeennan dhimmicha quba qaban OFM itti himaniiru. Kanaanis jedha maddi keenya kun kaanfii hadhaawaa miseensota hafaniifis abdii kutachiisaa akka isaan TDF fi OLA hin deeggarre godhuu irratti fudhanna jedhaa kan jiran ta'uu fi itti dabaluun nuuf himaniiru. Kanaafuu miseensonni humna addaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa bifa isaan jedhaniin kanaan ija shakkiitiin ilaalamaa jirtu isintu of beeytu waan ta'eef osoo jarri isin hin galaafanne gara qabsoo Oromootti himaa jiraachuun namni yaada nuuf kennan kun nuuf himaniiru. Oduu biyya alaatiin Jeneraal United Arab Emirates gocha raraatiin himataa ture pirezidaantii Interpol ta'uun filatame. Jeneraalli United Arab Emirates daraa raawwatamuun deeggartuun himatame eejensii poolisii idil addunyaa Interpoliif pirezidaantii ta'uun filatameera. Ministeera dhimma biyyaa keessatti United Arab Emirates inspektara waliigalaa kan ta'e Ahmad Nasir Al-Raisi waggoota 4 dhufaniif kaffaltii malee tajaajilu. Gareewwan mirga namoomaaf falman garuu hirmaannawwan daraa humna nageenyaa raawwatamuuf dhiyaatan akka qoratamaniif hin taasifne jechuun kaadhimummaa isaarra komii dhiyeessee ture. Haa ta'u malee Jeneraal Raayis himannichi ni waakkata. Ministeerri dhimma alaa United Emirates gochawwan dararaa yookaan haala malee miidhaa dhaqqabsiisuun poolisoota cimsee akka mormuu fi hin obsine amanaa jedha. Jeneraalli kunis erga yaa'ii waliigala ejensichaa Tarkii Istaanbul keessatti geggeeffame irratti biyyoota miseensotaatiin marsaa 3 sagaleen kennameen booda pirezidaantiin taasifamuun filatame. Jeneraal Raayisis iftoomina sabdaneessummaa fi dhaabbata caalaa hunda hammataa hundaaf nageenya mirkaneessutti pirezidaantii taasifamee filatamuu isaatti ulfinni itti dhagahamu karaa toora tiwiitariitiin barreessani. Haa ta'u malee gareen mirgaaf falmu Human Rights Watch qorattuun Hibaa Zaayidiin mirgoota namoomaa fi olaantummaa seeraa addunyaatiif guyyaa gaddisiisaa jettee jirti. Ogeessa akaadaamii lammii British Matthew Hedges kan hidhaa sobaa fi dararama bara 2018 United Arab Emirates keessatti dabarse keessa Jeneraal Raayisii fi qondaaltonni biyyattii kan biraa 3 harkaa qabaachuu himuun mana murtii olaanaa London keessatti beenyaaf himannaa baanes akkuma filannichi balaaleffataniiru. Abbootiin seeraa jiddugala mirga namoomaa galoo galaana bakka bu'uun hojjetanis Jeneraal Raayisii irratti Faransaayii fi Tarkii keessatti himannaa idilaa bananii turan. Gareen kunis Jeneraal Raayis himannaawwan hidhaa seeraan alaa fi dararaa mirga namoomaa baay'ee beekamaa ta'e Ahmad Mansour irratti United Arab Emirates keessatti hidhaman irratti raawwatuuf himatu jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan daawwattaniif galatooma.